waan laphee nama cabsuudha. Obboleettiin keenya eengada irratti hojjedhee digirii baadhe tanan kushiina arabaa keessa jira jette waan hedduu laphee nama cabsuudha. Wanta isheen viidiyoo lammataallee hojjette. Kanan isinitti agarsiise viidiyoo ishee sanii viidiyoo tokkoffaati. Viidiyoo lammaffaamee walumaan dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Dhugaa obboloota koo waan baay'ee nama gaddisiisu hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Seenaa ishee jechuudha. Mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Ayyee jirra jechuudhumaaf viidiyoon kaleessa baradhee keeytan digirii baadhee kushiina namaa keessa hojjedhaa jedhee waraabe irratti namoonni baay'een yaada keessan naa qoodaa turtani. Koomentii keessan dubbisee dhufaara. Nutis akkuma keetii abshir obsii dalagadhu naan jettani. Ani beektaa mana namaa keessa dalaguuni nana zansiifne fayyaa qabaatte yoo dalagatte waan guddaadha bakka guddaa keessa. Maaliin azane beektaa waa'ee kompiituu sin barsiisa bicuusu taphachiisa. Bo'uun dhorkaadha garuu du'aa'ee walii gochuun immoo eeyyamamaadha. Ani gaafan biyya jiruun utuman barumsa kanaan xumuriin jaalallee na qabe ilma namaati miti egaa jennaan tadaarii godhadhee abbaa natti heerume kana biraa ga'een barnoota koo xumure argitee ergan barnoota xumuree galee ilmoo tokko waliin godhanne jireenyi nuuf hin taane jireenyi nutti hammaattee jedhee irraa adda ba'e nama kanarraa jechuudha. Irraa adda ba'ee otuman jiraadhu deebi'ee tangaabbe maaliifii nan jaalladha ija koo kana maatii abbaa ilmoo kootiiti. Otuman jaalladhu maaliifan jiruu koo jeeqa nuuf darbatanii tan deebi'ee taasa'a inni illee na taasa'a. Namni kun inni illee na jaallata ani illee na jaalladha. Garuu ijoollummaa fi sardammii adda nu baasi. Yaanni keenya wal bira jira. Otuma akkasitti waliin jiraannu utuun bilbiluu fi utuu naa bilbilu mari'attee dhumaan biyya alaa kana dhufe nuu bari'eeran jedheen nuu bari'eeran inshaallah naan jedha. Gaafa nuu bari'ee dhufe as gahu didee callamaati dukkanaa'ee dhufe maal ta'a namni kun lubbuudhaan darba argite. Erga lubbuun darbe yeroo baay'ee mana natti dhufe ilmoo koo kana amaanaa jedha. Kanaafiyyuu ilmoo isaa maatii koo yookiin maatii isaa otoo hin taane dirqamaan guddisuuf hin qaba. As jiraadhee jiru koo fooyyeffachuurraa biyya galee qulqulleessituu ta'ee waan fedheyyuu haa ta'u waan kiraa manaa kaffaladhu argadheennaan ilmoo koo guddifachuun barbaada. Ilmoo kootii wajjin seeqachuu yaade. Kanumaafan viidiyoo kana waraabee sheer kooppi liinkii godhiitii hojjetaa mootummaa nama na gargaaruu danda'u biraan naa ga'e yoo ofii keessaa dhabde. Namni na gargaaruu danda'u keessaan naa dubbisu. An galuuf murteesseera. Hadda borii jedhu achi hojii naaf argama taanaan tikkeetti kutadhee galuudhaaf koomee koo irran jira. Mukaan koo yeroo baay'ee waan gaddaati garuu alhamdulillah ituman seeqadha. Utuu gaddoon taanee sheer waan na gargaare alhamdulillah ammallee. Sabdisa. Obboloota koo hedduu takka nama gaddisiisa. Viidiyoon amma dhaggeeffattan kuni waan hedduu nama gaddisiisudha. Waan baay'ee na gaddisiise. Dhugaa rabbii dubbachuu fi waan hundi dubbadhu wallaalee viidiyoo isa dhaggeeffadhee akkuma dhaggeeffachaa jirtan jechuudha. Hedduu takka garaa na nyaatte. Maaliif jaalattee jaalala ishee qabee wal jaalannee ilmoos waliin godhannee deemnee gidduudhaan immoo ijoollummaadhaan addaan baanee dhiifama obboloota koo gidduudhaan immoo daa'imti na jeeqe jechuudha. Mucayyoon kun dhugaa hedduu takka na gaddisiise hedduu takka na boochise jechuudha. Mucayyoon kun seenaan ishii akkuma irraa dhageechan kana erga wal fuudhanii raawwatanii immoo daa'imas godhatanii ilmoos godhatanii jidduu keessa immoo addaan baane akkuma nama siin jedhe jidduu keessa yaa ijoollummaatu nutti jira addaan baane jette. Achumaanan gaabbee abbaa ilma kiyyaa kana naa wayyaa jedhee tananii walitti deebinee inni illee na jaalataa ani illee nan jaaladha.
kan namni biraa homaa naan godhu abbaa manaa kiyya isa ganamaa sannaa wayya jedhee tanan itti deebi'ee jette. Itti deebitee yoo gaafa ala kana yaa ukaa hin beektanii biyya keessatti rakkina hedduu keessa turanii rakkina hedduu waliin dabarsaa turan mucaa kana waliin abbaa manaa ishee kana wajjin jechuudha. Achumaan kaatee birumaa ala dhufte. Gaafa ishiin ala dhuftu erga ala dhufteen booda immoo mucayyoon kun erga ala dhufteen boodatti yeroo duraa rakkina keessa turanii nuuf dabarte amma ifatti baanee jirra jedhee tananii abbaa manaa kiyya wajjin walittis deebinee jirra. Erguma walitti deebinee immoo ala kanallee dhufee jetteerti. Erga walitti deebi'anii ala kana dhufteen boodatti immoo dhufteetuma osuma akkanatti jiru inni gara rabbii hin deebi'ee hin jalaa boqatee jechuudha. Abbaan manaa jalaa boqatee mucaan ishee kophaatti hafee isheen illee biyya ormaa keessa jirti jechuudha. Erga isheen as biyya kana dhufte abbaan manaa ishee jalaa boqatee jechuudha. Waan garaa nama nyaatu hedduu takkan boo'e dhugaa rabbii osoo dur dhaggeeffadhee viidiyoo kana tuktukii isheetirraa hin buuse jechuudha. Nan dhaggeeffadhee boo'ee tanan maaliif waan fatanaa hedduu qaba. Garuu qormaatuma alhamdulillah jettee jirti. Waan hundumaafuu galata waaqayyoo jetteerti jechuudha. Dhugaadha. Dhugaa jettee qormaan illee namatti baa'atu guyyaa tokko ishii dhafifuu danda'a waan ta'eef waan garaa nama nyaatu keessaa namootumti na gargaaruu danda'anii haadha tanaan teekkeetti muradhee nan galaa daa'ima kiyya guddifachuu barbaada. Daa'ima kiyya wajjin taphachuu barbaada. Abbaan manaa kiyyallee irraa boqatee jira daa'ima kiyyaa. Akkasuma abjuu yookiin manaa mannatti dhufeeti adaraa ilmootii naan jedhee adaraa natti kennatee adaraa naan jedha. Manaa mannatti dhufee jechee jirti. Waan baay'ee garaa nama nyaatu hedduu takkan gaddi jechuudha. Hedduu takka na gaddisiise jechuudha. Obboleettii keenya kana gaafan viidiyoo ishii duraallee dhaggeeffadhu baay'ee tokkoon gaddee deebi'ee immoo amma ittuuyyuu hedduu si gaddisiisa jechuudha. Maaliif namni fatanaa maaliif akkatti namatti fatanaan gisee tokko nama tokko ittiin baa'ata maaliif akka ta'e illee hin beeku garaa na nyaattee dhugaa rabbii obboleettiin keenya kun jechuudha. Maaliif fatanaa hedduutu ishee qunname. Abbaan manaa isheetti illee odoo isheen wal jaalatamu jalaa boqatee daa'imti ishee kophaatti hafee jechuudha. Amma immoo namni na gargaartanii biyya ormaa keessa taa'uu hin barbaadu galeetan daa'ima kiyyaa wajjiniin kushiinaa yoo shinti beetillee yoo manallee qulqulleessu argadhe waan mankiraa kaffaluu yoo argadhe bakka daa'ima koo yoo waliin jiraachuun barbaada jette. Mee ilaalaa dhugaa rabbi hedduu takka qalbii nama cabsa wanti akkanaa kun jechuudha. Dhugaa yaa rabbi hedduu takka garaa na nyaatte obboleettiin keenya kun waaqayyo waan ati yaaddesiif haa guutu obboleettii koo. Dhugaa rabbi gargaaranii mucaa kana doo gargaaranii akka hiyyattee jechuudha. Gargaaranii wanta qabaniin bira ejjetanii odoo ilmoo isheetittuu galtee dhugaa rabbi jechuudha. Bakka ilmoo isheetti galtee waan gargaarasan immoo isaa waan dalagattu ishii wayii godhanii fi waan hirkattee akka suuqii waan wayii bananii fi sokkisitti hojjettee hin jedha akka yaada koositti kun dhugaa rabbii garaa tokko na nyaatte rabbi. Maaliif mucaa kanaan hin beeku mucaan kun dhalattuu Jimmaati. Maaliif nama tokko nama beeku qofaa miti haalli isa keessa darbee haala chaalenjii hedduu keessa dabarsitee as geechee abbaan manaa ishee jalaa boqatee hedduu takka garaa nama nyaatte jechuudha. Malee beekanii fi mati jechuudha. Nama hin beekne soo ta'e yoo chaalenjii namni sun dabarse qormaata namni sun dabarse yoo laaltu hedduu garaas nyaataa jechuudha. Kanaaf waaqayyo waan ishee yaadde hunda rabbiin taaguutu fi waaqayyo taaguutu fi hedduu takka garaa na nyaatte obboleettiin keenya kun jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo dhugaa akka kiyyatti osoo namni gargaaree jechuudha. Akka kiyyatti namni gargaaree mucayyoo tana ilmuma isheetti galchanii akkasuma immoo akkuma isheen jettu karaa manaatii akka isheen hunda lagatti nama fayyaa qabuudha. Biyyumatti osoo hojii wayii naa soqanii jetteerti. Akkasuma warroota hojjettoota biraa sheerii naa godhanaa gahaa jetteerti. Osoo haga namoota kun hima gargaara nama hunda osoo warroonni tokkokkii kun walitti yaa'ee gargaaranii mucayyoo kana biyya galchanii ilmoo isheetti hagaltee akkasuma waanuma xiqqoo wayii banattee akka ittiin sochootu jechuudha. Hedduu takka garaa nama nyaatti rabbi. Maaliif carraan isheetis akka akkana ta'e hin beeku. Garuu waan hundumaayyuu fayyaa qabaachuudha. Waaqayyoon baga fayyaa kenneefi fayyaa qabaattetu kan as dhufteetu dalagatte
akkasuma immoo ijoollee baay'eedha namoota argellee ijoollee baay'eedha warra nutillee akkasii nutillee yuunivarsiitii baanee biyya alaa jirraa amshir warroota jedhe koomentii viidiyoo dheengadde gaafa tokko ishee irratti hojjedhe ishii isallee hojjedhe isaan irratti illee jabeessanii jiru akkasuma koomentii ishee jalallee dhugaa dubbachuu fi hamilee hedduu ishiidhaaf kennan jechuudha ijoolleen hedduu hamilee ishiidhaaf kennanii jiru garuu hamilee qofti koomentii qofaa miti osoo wayiin gargaaranii obboleettii keenya kana akka ishiin biyya ormaa keessaa gara ilmoo isheetti galtee ilmoo ishee wajjin abbaan irra jiru akkuma isheen jette manaama waan adaraanatti dhaabee manaaman jette kanaaf ilmoo ishee adaraa itti kennamte sanii yaa kama isheeti ilmoonis garuu akka abbaan immoo adaraa isheetti kennate bakka kiyya bu'iitii adaraa jedhee naan jedhe jette manaama natti dhufee jetteerti osoo mucoon kun akkuma isiniin jedhe biyya galtee biyyatti waa bananii fi akkasuma gargaaranii gargaarsa godhanii fi kan jedhuudha dhugaa hedduu takkana garaana nyaatte jechuudha obboleettii koo waaqayyo si faana haa ta'u ilmoo keessa waaqayyo si haa guddisu kan boqate immoo jannataan haa qananiisu amshir lubbuuti yaa hin dabartii waan hunduu hin darbaa waaqayyoon kanaanis si dabarsuu danda'a obsaan dabarsii ammallee obsituudha obsaan dabarsii siin jechuu barbaada asin jedha obboloota koo warri miiciyyoo kana gargaaruu barbaada yoo jiraattan immoo gargaaraa isiniin jedha dhugaa rabbi garaana nyaatte hedduu takka jechuudha እና akkasii isiniin jedha hanga viidiyoo biraatii walitti deemutti immoo viidiyoo kana turtii gaarii isiniin jedha waaqayyoon carraa kanaallee isinirraa haa qabu obboloota koo waaqayyos immoo hunduma keenya nagaan biyya keenyatti nu haa galchu akkasuma warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii irratti barreessuun dagatinaa isiniin jaalladha isin kabaja baay'ee akka viidiyoo biraa walitti deemutti